warri mirga murteeffannaa gaafatu yeroo mara jiraata jechaadha. Humni jabaan Oromoo keessatti dhalatu taanaan ammoo humni biraa humna Oromoo caalaa qabaannaan boru ganama akkuma OPDO ergamtuu taataa jechaadha. Balbaluma namaa dhadhahanii afaan Amaaraa haasa'uun waan guddaa ta'ee waan guddaa fakkaate jaraa wajjin qofa lafa dhiichisuun kun watakka gatii takka buusuu hin danda'u jechaadha. Sheekotiin kennaa fi qeesotiin kenna otoo nafin mootummaa cunqursaa uummata Oromoo bakka mararraa buqqisuuf faarsaa jiran. Wannummaan isaan kana godhaniif Itoophiyaa bakka takka tursiisanii nu saamuudha. Abiyyi sababaan amma inni xiqqoo isii aangoorra turaa jiruuf nutuu karaa dogoggoraa irra jira. Akkamitti? Humnoota akkasii sanin illee nu afoo qabee ittiin nu sodaachisa. Eebalu faati dhufaa jiranii quba qabdu hiinuun jedha. Sabni keenyallee jarri kun dhufaa jiran waan ta'eef yoo abiyyi asii ka'ee rakkoo guddaan nurra gahee jedhee sodaateet isuma kana nuu wayya jedhee isa tiksaa jira. Jarri sunillee mootuyyuu waan uummata keenya sodaachisuu yaalaniif uummanni gara abiyyitti akka maxxanu dhiibbaatti godhaa jiran jechaadha. Gara lamaan rakkataarra. Abiyyi akka meeshaatitti jara itti fayyadamaa jira. Jiraachuu isaanii ni fedhaa jechaan. Yoo isaan jiraatan uummanni Oromoo qalbiin isaa shakkaa jiraatti balleessuun barbaadu jarri sun dhufuurra abiyyummaan nu haa turu jedhee asitti uummanni isa tiksuu barbaada jecha isa tiksuu yaalaa jechaadha. So amma Oromoo bira bakka rakkoon jirtu maal akkuma jarri kun waan harka lafaa jalaa fudhatanitti abiyyiin jalaa Oromoon guutuun harka jalaa fudhate torban tokko buluu hin danda'u abiyyi because nurratti rarra'ee jiraataara waan qalbiin teenya rarraateef nurra rarra'ee jiraataara Amaara rarra'ee jiraataan jiru Tigree rarra'ee jiraataan jiru humna sadii murteessaa keessaa nu hawaasni keenya waan dogoggoreef itti fakkaateef nurra rarra'ee jiraataara. So isa kana jijjiiruu ni dandeenya. Jijjiiruu immoo akka danda'u nu qofa. Jarri kun waan warra achi jiru suni naannoo ofiitu bulchuu danda'an jiran. So jijjiiramni dhufu Oromoo keessaan dhufuu danda'a eega ta'e. Oromoon uf keessatti sirriitti uf gurmeesse wajjii mari'atee jijjiirama kana nutu fida fiduus qabna. Jijjiirama fidu kan namootu nutu to'achuu qaba. Humna biraa gaafni itti affeerru gaafa dantaa keenya akkanatti guuttachuu dandeenya jennee waliigalle karoora baafannee karoora keenya sanirra hundoofne nama biraati wajji haasofna gaafa jechuu danda'e. Akka amma jirutti baay'ee rakkisaadha jechaadha. Oromoon immoo waliigaluuf karaan salphaan jira jira. Very simple. Karaan salphaan maal si fakkaate? Itoophiyaan hanga har'aatitti sabuma tokkoofuu mirga kabajjee hin beektu. Oromoollee dabalatee. Mootummaan Itoophiyaa irra jiru waraana qabatee waraana mootummaa uummata irratti duulu. Waraanni Itoophiyaa wanni inni jiraatuuf mootummaa tiksu malee uummata tiksuuf miti. Uummataa fi mootummaan waan diina walii ta'aniif waraanni mootummaa wajjin dhaabbatee diina uummataa ta'ee jiraata. Kanaaf uummanni sagalee akka qabaatu uummataaf qabsaa'uu qabna gaafii onnaan dura. Uummanni sagaleen uummataa murteessa akka ta'u uummanni biyya san keessa tokkichuu waan mirga ofii murteeffatee hin beekneef tokko mirgi hiree murteeffannaa sabaaf sablammoota biyya san keessa jiranii akka mirkanaa'u haa qabsoofnu ta'uu qaba jechaadha. Tokko jedhe. Oromoon mirga hiree murteeffannaa uummataa hin fudhanne dimokiraatii miti. Namni mirga uummataa uummanni haa murteeffatu jecha fudhachuu hin dandeenye. Inni dikteetara abiyyiin garaagarummaa hin qabu. Anamma keessuma keenya irraa dubbataa jira. Kasanii maa waan birooti jiru. Inni sun kajedha sanii na yaadachiisi boodarra. Oromoo keessattuu waa'ee waliigaltii Oromoo kaasaa jira. Oromoon waliigaluudhaaf ka duraa wanni inni dafuu qabu mirgi hiree murteeffannaa uummatoota maraa Oromoo saba biraallee kabajamuu qabaa irratti fudhatuu qaba namni marti. Mirgi sun kabajamuu malee nageenyi dhufuu akka hin dandeenye amanuu qabna. Maaliifi warri mirgi hiree murteeffannaa gaafatu yeroo mara jiraata jechaadha. Yeroo mara jiraannaan ammoo lolli yeroo mara itti fufu. Ukkaamsitee aangootti dhuftee qabatteelle taanaan ka biroo dhaloota biraallee gootni yoo maraa inuma jiraata. So Oromoo keessatti yaadni dura walii qabnumaa inni sabni Oromoos ta'ee saboonni biroo mirgi hiree murteeffannaa isaanii fiixa bahu malee hujii irra oolu malee nageenyi argamuu hin danda'u kan jirra walii galu takka. Lammaffaa. Oromoon. Aangootti dhufnaan carraa tahee Oromoon gama aangoo dhufnaan hujiinsaa ta duraa mirgi hiree murteeffannaa sabaaf sablammoota biyya sanii keessatti akka mirkanaa'u godhu hujiinsa. Lama. Maaliif nagaa fiduu barbaada waan ta'eef. Lama. Sadaffaa. Uummanni tokko mirga hiree murteeffannaa murachuu ka danda'u bilisa yoo ta'e. Uummanni bilisa hin tahin sillee filuu hin danda'u. Aangoo irra si kaa'uu hin danda'u. Maaliif mirga hin qabu mirga ittiin sagalee kennatu hin qabu. Mirga ittiin si filu hin qabu. Akkuma amma ta'aa jiru kana jechaadha. Kafaan bara meeqaa filannoo irratti hirmaateera.
garuu waan uummanni bilisan ta'in filamee hin beeku. Abaawonis biyya galee filannoo irratti hirmaachuu dadhabee dhiiseera. Maaliif uummanni waan filachuu hin dandeenyeef humna cunqursaadhaan irra taa'ee sagalee isa darbaaf namni hin sodaata waan ta'eef jiraachuu qaba waan ta'eef. So qabxiin sadaffaa nu qabsaa'uu qabnuuf maalin akka uummanni mirga isaa murteeffatu precondition haal dureen dura uummanni bilisa ta'uu irratti hojjechuu qabna. Akka bilisummaan uummataa mirkanooftu. Gaafa uummanni ofii isaatii sagalee kennachuu danda'e filannoolee sagalee ofiitiin murachuu danda'a. Waan mirga hiree murteeffannaallee murachuu danda'a. Sadiimi afuraffaa bakka san gahuudhaaf akka uummanni keenya bilisummaa irra gahu gamtaan qabsaa'uu qabna. Karaa nagaa qabsaa'ullee mirga uummataa sanii mirkaneessuuf qabsaa'uu qaba. Bilisummaaf qabsaa'uu qaba. Karaa hidhannoo qabsaa'ullee mirga hiree murteeffannaa uummanni qabsaa'uu saniif qabsaa'uu qaba. Bilisummaa uummataa mirkaneessuuf qabsaa'uu qaba. Kanan goonu taanaan akkanumaa uumama argine haasofna taanaan Oromoo keessattuyyuu humni jabaan dhalachuu hin danda'u. Humni jabaan Oromoo keessatti hin dhalatu taanaan immoo humni biraa humna Oromoo caalaa qabaannaan boru ganama akkuma OPDO ergamtuu taataa jechaadha. Kan biraati wajji walitti tumsinaan. Ittuu dabalee humnoonni hedduun isaanii kan impaayera san keessa jiran faallaa uummata Oromoo deemu. Maaliif dantaan isaanii yoo uummanni Oromoo of danda'e yoo uummanni Oromoo jabaa ta'e akka duratti jenne sanii buna keenyayyuu warri gurgurataa turellee ka gurgurachuuf egeree abjotullee ka qabeenya Oromoo saamuu barbaadullee mirga hiree murteeffannaa hin fudhatu. Mirga hiree murteeffannaa hin fudhatu taanaan humni kun humna cunqursaati jechaadha. Humna saamichaati jechaadha. Humna saamichaati wajji walii tumsite humna cunqursaa wajji walii tumsite isa amma afaaniin dimokiraasii jedhu kanallee fiduu hin dandeettu. It can never happen because olaantummaa uummataa hin fudhatu mirga murteeffannaa uummataa hin fudhatu. So wanni ati qabsooftuuf isaanuma aangootti fiduudhaafi dantaa namoota dhuunfaa kan maqaa Oromootiin aangootti dhufan guutuu qofata jechaadha. Dantaa uummataa otoo hin ta'in. Dantaa namoota dhuunfaa guutuu mootu dadhabneerra. Hin ifanne uummanni kun. Amma Oromoo jabaa ta'e. Ka dantaa ofii guuttachuudhaaf qophii ta'e. Qophii jechaan maayini sabni kiyya bilisa ta'ee waan ofii barbaade haa murteeffatu. Murtii isaa immoo namni martuu fudhachuu qabaanillee ni fudhadha. Warri biroos fudhachuu qaba. Fudhachuu yoo didan immoo humna kana qaba ittiin dirqisiisuu danda'a. Kan jedhu yoo ta'in akka amma deemutti sanuu nam tokkeedha. Sanuu nam tokkeen ka jaarmaa illee hin qabne beek. Nam tokkeedhaan nama jala deemanii balbaluma namaa dhadhahanii afaan amaaraa haasa'uu waan guddaa ta'ee waan guddaa fakkaate jaraa wajjin qofa lafa dhiichisuun kun watakka gatii takka buusuu hin danda'u. Koloniyaalizimii jechaan amma dhimmi irraa haasaa jirru kun sirna gabroonfataatii fi sirna uummata bilisa bahuuti. Sirni uummata bilisa bahee martinuu humna cunqursaa isaan caccabseet buqqiseet yaada isaa hundumaa yaada impaayerummaa kaaseet yaada walabummaaf bilisummaa labseet. Impaayerri mana jireetti amantaati. Impaayerri Itoophiyaadhaan mana jireetti amantaa. Maaltu jijjiirama maaltu hanqate maaltu jijjiirame. Yaadni deemaa jiru olaantummaan jirtu tama duratti haasaa kenna keessatti seenaa qeenxeedhaa biyya kanatti hin haasofnuu jedhama siin jedhame seenaayyuu waan biraa dhiisiti. Afaan ammootu afaan kana tokko kutaa 5 barachuu qabdanii jedhamaa jiraame. Fedhii uummataati kun fedhii uummatatu filateera. So kun hundumtuuyyuu murtii uummata Oromooti miti inni ammata jettu kun illee yoo ta'e. Uummanni Oromoo afaan kutaa tokkorraa haga 5 afaan Amaaraa na barsiisaa jedhee sagalee kennes hin jiru kennuufillee hin deebi'u otoo mirga isaa qabaate. Okay. Seenaa kan koo seenaa qeenxeetiin irraa dhiisaan jedhu. Mee dhaggeeffadhu wanni kenna kun akka inni garaa nama nyaatu. Seenaan Oromoo keessattuuyyuu ka gootummaadhaa kan Minilikiin afoo dhaabate. Barreeffamaara biyya san keessatti. Dubbatamaara akka dubbatamu barbaadama. Barreeffamaan jiru. Seenaa nuti gabrummaa jalatti horanne isa nu barsiisan. Seenaa nurratti fe'ame jechaadha. Maaliif seenaan gootummaa Oromoo hin barsiifamne? Maaliif gootonni Oromoodhaa kan Minilikiin qawwee gachisiisan? Maan barsiifamne? Jarri gootaa miti. Minilik goota jedhanii yeroo nu barsiisan yeroo siidaa jaraa jaaran ka jara sanniinii maan jaaran. Impaayerummaan akkamitti diigame jechuu dandeenya yeroo yaadni impaayeraa yaadni Minilik yaadni Hayila Sillaasee hanga har'aa lafaa ka'ee boollaa bahee uummata Oromoo irra ijaaramaa jiru. Nothing changed. Yaadni impaayericha achuma jira. Sirumayyuu siin jedhee bee duratti kan silaa haga tokko gara tokko fuulduratti deemnee waa wayyeessina jedhamu hafeet of duuba deebinaa. Bara 27 wayyaaneen achirra turte kana sabab sababiidhaan uummata gargar diiganii sirna Itoophiyaa diiganii tokkummaan diigamee tokkummaan badee
zaranyinnetiin akka heddummaa taasifame kanaafuu heera biyyattiillee jijjiirree federeeshinii kanallee jijjiirree Oromiyaa kukkutuuf deeman baay'ee kun nama biraatiif sitti fakkaatiin ka deemamaa jiru. Oromoo kana yoo xixiqqeessinee kutaan addaan irra malee akkuma kaleessaa bulchuu hin dandeenyu jedhu sodaa jira. Sodaa kanarra aanuudhaaf addaan nu kukkutuu qaban. Waa'ee Oromoo haasa'uu dhiifnee waa'ee kutaa waa'ee naannoo keenya akka haasa'u jechaadha. So sirni impaayeraa yaadni isaa hagammaatu hin jijjiiramne achuma jira. Wayyaaneen akka bulchiinsaaf isii toluuf maayinooritii keessaa waan dhufteef saba akka Oromoo kanaaf qabachuu ka dandeenyuun tooftaa kanaani kan jedhuun heera akkasii lafa keetteerti. Qalbii uummataa hatuuf sanuuyyummootuu hin balleessina jedhaa jiran. So nothing changed. Wanni jijjiirame takka iyyuu hin jiru hagammayyuu sirnuma impaayeraa deemaa jira. Gaafii guddaatu dura gaafattetti haa deebinu. Addunyaa kana keessatti impaayera maraa uummanni qabsaa'e. Mootummicha impaayeraas yaadicha impaayeraas diigeet biyya ofii qabateet humna ofiitiin bakka buusee walabummaa ofii labsate addunyaa irratti rikogniishii fudhatama labsate malee tokkichummaanu itti fufsa jedhee ka qabsaa'es hin jiru itti fufsis kan itti fufsise illee hin jiru. Kan Oromoo baasaa haaraa addunyaa irratti wanni nu baafnu hin jiru yoo of gowwoomsu ta'e malee yoo wal gowwoomsu ta'e malee it is impossible. Yeroon keenya gubataa jira. Yeroon keenya gubataa jiraachuu wanti si garsiisu. Waggaa 7 dura akka Oromoon itti yaadduu fi waggaa 7 ammaa kan akka Oromoon itti yaaddu waluun fakkaatu. Waggaa 7 dura Oromoon abbaa biyyaa ta'uuf qabsaa'aa ture. Biyya isaati irratti mirkanee murteessuuf, Oromiyaa irratti murteessuuf, Oromummaan daangaa malee guddataa turte. Har'a waggaa 7 booda yeroo gabaabaa kana keessatti jechaadha. Sheekotiin kennaa fi qeesotiin kenna otoo nafin mootummaa cunqursaa uummata Oromoo bakka mararraa buqqisu faarsaa jiran. Itoophiyaa malee otoo Itoophiyaa maqaan dhahin nama jiraachuu hin dandeenye fakkaatan. Oromummaan sadarkaa lammaffaatitti gadi bu'aa jirti. Oromiyaan sadarkaa lammaffaatitti gadi bu'aa jirti. Akkuma turaa deemuun maaltu ta'uu deema? Yaadni diinaa nu dhuunfate namichi kun waan jedhe qaba inni maqaan sanatti Abiyyi. Waggaa 10 keessatti dhaloota biraa dhaloota haaraa uumaa jedhe. Inni uumaa jedhe malee innummaanu. Dhaloonni inni uumuuf deemu kun akkuma kiyyaaf kan kee afaan Oromoo dubbatu. Ka ammootuyyuu kaa'uun isaatiif wanni inni jedhu hiika Amaariin nu dubbataa ture jalaa hiiku. Waanuma Amaarii dur ololaa ture san afaan Oromootti hiikee nutti himu ta'uuf deemaa jechaadha. So kanaaf uummanni keenya ariitiidhaan wal qabachuu qaba. Wal qabachuun immoo kan isaan maluuf maaliif? Hereegereedhaaf wanni nu dhufaa jiru kun daangaa malee hamaadha. Oromummaan dhiifamteet Oromiyummaan dhiifamteet gadi xiqqaannee nam tokko deebi'uu dandeenya. Waa'ee Oromoo iyyuu dubbachuun barbaachisaa miti warra isin jedhu dhufuu danda'a boodarra deeme. Maa inni wanni sun Oromoo haasoftan kun zaranyinatiidha. Akkuma Amaarri jedhu kana jechaadha. Kun zaranyinatiidha. Numartuu Itoophiyaadha. Maaliif Oromoo taanee gurmaa'uun barbaachisa? Maaliif Oromoo taanee qabsaa'uun barbaachisa? Kan jedhutu dhufuuf deemaadha. So kana diigumsa akkasii san eeggachuu jechaan gabrummaa yoomuu keessaa hin baaneef qopheessu jechaadha. Ka yoomuu keessaa bahuu hin dandeenye. Kamanummaan ofii kennaa of falminu. Kamanummaan of hafuu dhaabannee ofii kennaa gabrummaatti wal tiksinu. So kun akka hin taane yeroodhaan sabni keenya kun nuti biyya kana keessatti humnaan saamamnee mirga keenya saamamnee jiraachaa jirra. Itoophiyaan qabeenyi isii guutuun Oromiyaa irraa saamamaa. Eenyummaan Oromoo gad xiqqaateetiin as keessa jiraachaa irraa. Addunyaa kanarratti ilmi namaa waan lamaaf qabsaa main things tokko eenyummaa isaati. Lammaffaan ammoo qabeenya. Eenyummaa keetii irratti yoo namni sitti tuuleen calliftu fakkeenyaaf amma namni tokko amantii kan kee uumamaan sirraa si sarba'oo jedhee wareegamtaa wala hin dhiiftu waa'ee eenyummaati. Oromummaa kan keessi balleessoo jedhe namni hin dhiiftu ofirratti. Biyya kan keessi saamoo jedhe qabeenya kan kee maatii kan kee mana kan keessi saamoo jedhe hin falmitaaf. Wanni lamaan kunneen determining addunyaa mara keessatti sabni martinuu sabni addunyaa kanarra jiru dhimma kana lamaan tikfachuuf waan inni qabu jira. Kuni maal mootummaa. Mootummaa jechaan qaroomina ol'aanaa sabni tokko horatu. Qaroomina guddaa gaafa irra gahu mootummaa dantaa isaa tiksu ijaarata. Qaroomina Oromoo mirkaneessuudhaaf jaarraa kana keessatti wanni nurraa barbaadamu maal akkuma saboota biroo sadarkaa qaroominni ilma namaa irra gahee waan geenyeef ufiin uf bulchuu dandeenya. Mootummaa keenya qabaachuu dandeenya. Biyya keenya bulchuu dandeenya. Nama biraatirraa afaan keenya dubbachuu hayyama nun barbaachisu. Seenaa keenya barreeffachuu hayyama nama biraa nun barbaachisu. Qabeenya keenya nama biraatitti wajjii daldaluuf ofii keenya itti fayyadamuuf nama biraarraa hayyamni nun barbaachisu. Nuti ofii keenya murteeffanna jennee murannee mirgiree murteeffannaa saba Oromoo akka mirkanaa'u hojii qabsaa'u. Akka sabni keenya bilisummaadhaan waan ofii barbaade godhachuu danda'u hojii qabsaa'u. Warri karaa nagaatiin qabsaa'us
mirga kana dhaadheessu jechaadha. Fakkeenyaaf amma warri biyya keessa jiran kafaa'oo fi abaawoon mirgi hiree murteeffannaa konstituushinii Itoophiyaa keessatti hayyamamaadha. Jarri kun lamaan karaa nagaatiin qabsoofna erga jedhan mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo hojiirra haa oolu. Artikil 39 yookaan immoo keeyyadni 39 hojiirra haa oolu. Sabni Oromoo haa murteeffatu. Sababa Solomoonni biroos haa murteeffatan jedhanii karaa nagaatiin qabsaa'uu mure dubbachuu danda'u jechuudha. Laalama biyyoota gurguddatan kana keessatti wanni agarrumaa inni Quebec biyya teessan jirti. Uummanni Quebec Kaanadaa keessa jiraata garuu nuti mirga hiree murteeffannaa kennaan yoo barbaanne walaba baanaa jedheetti falma. Warri siyaasaa isaanii qawween qabanne hiillollee rabshaan kaafne afaaniin dubbataa jechuudha. It's politics, right? Uummanni Scotland British keessa jiru paarlaamaa isaanii keessattis paarlaamaan alattis uummata ofii kakaasee walabummaa qabsoofnaa jedha. Karaa nagaatiin watakka rabshaa tokkoon goone. Warri keenya karaa nagaatiin qabsoofna jedhu heera biyyattii keessatti sanuu ka barreeffamee jiru. Ka otoon barreeffamin illee ta'e international law heerri addunyaatu sii kennu jechuudha. Nuti ka qabsoofnu mirga uummata Oromootii mirga hiree murteeffannaati. Sabni keenya hagamuu fi murteeffatutti nageenyi biyya kana dhufuu hin danda'u. Nageenyi inni dhufneef dhugaatu awwaalame. Dhugaa uummata keenya saamame. Bakka dhugaan hin jirre nageenyi hin jiru. Nageenyi akka dhufu sabni kun haa murteeffatu sagalee isaaniitiin dubbachuun irraa eegama jechuudha. Sagalee isaaniitiin dhoksuu miti. Amma Oromoo keessatti nama baay'ee mirga hiree murteeffannaa dubbatu baay'ee akkasuma agartu jechuudha. Walabummaa sabni Oromoo immoo akkuma duratti jenne otoo bilisoomin otoo jarruu gaafii san gaafatanii murteeffachuu hin danda'u. Sababa bilisummaa uummata Oromootiif gamtaadhaan wajji qabsaa'uu barbaachisa jechuudha. Akka sabni bilisoomu gamtaadhaan. Inni amma Elite Bargain jedhamee odeeffamu jira jechuudha. Elite jechaan maali yoo hayyoonni walii galan wanni martuu ni dhuma. Rakkoon impaayerettiitu rakkoo eliitiin fide. Rakkoo uummanni otoo hin tahin eliitiin anatu saamaa ana qabeenya qabaata jettee saamuudhaaf ka gaggeessitu. Haga har'aallee rakkoo eliitiin deemaa jira abiyyiin fa'a birattis. Hegereefillee eliitiin aangoodhaa fi qabeenya akkatti waliin hiratu waliigalee murteessa jennaani rakkoon uummataan furamne maaliif eliitumatu ofii murteeffate malee uummanni keessatti hin hirmaanne sagalee ittiin kennine waan ta'eef gaafiin uummataa kun itti mufufte jechaadha. Kanaaf namni dimokiraasiitti amanu namni mirga uummataatti amanu dimokiraasii jechaan olaantummaa uummataa jechaadha. Eliitiin murteessa jedhee dubbachuun sirriin ta'uu sirriillee miti hojiirrallee oolu. Akka obboleen Joolataa irraa dhageenyetti humni murteessaan bara sanitti humna lama TPLF fi Shaabiyaadha. Walgahii Londanitti godhame keessatti nuti afaanuma tokkollee walgahii irra teennee dubbannee jedheera obboleen Jooni. Ka bakka bu'ee dhageessa iyyuu. So tokkoffaa murtiin wanni Londanitti godhame waan Oromoo nama takkaa keessaa hin qabne. Lammaffaa haasaa asirraa ta'e akka dhagayetti Eertiraa dhagneeti Eertiraatti mee yaaduma keessa nutti kennaa jennaan namni xiqqoo isii waa barreessee itti kenne. Kan ammootu waan sammaraa tolche ogeeyyii seeraa Eertiraatii jedhe. Ogeeyyii seeraattu seera Itoophiyaa tolche. Warra Eertiraadha. Kan warra Eertiraadha. So Eertiraan immoo yeroo tolchitu akka isii tolu tolchiti. Ogeeyyiin seeraa isaanii jechaadha. Akka isaaniif tolu firri isaanitti ammoo ka caalatti isaanitti aanu TPLF. So akka isaanii fi TPLF toluuf hojjetti jechaadha. So dantaa isaan keessaa qabanii tokkoffaa mirgi hiree murteeffannaa isaanii akka kabajamuuf barbaadanii. So artikil 39 achi keessa seenuu ni barbaadde jecha Eertiraan mirgi hiree murteeffannaa akka jiraatu. Seera addunyaatiin mirgi hiree murteeffannaa uummata tokko kabajamaadha. Otoo Itoophiyaanuu heera isii kana jijjiirte. Osoo jijjiirtee keessaayyuu haqxe. Mirgi hiree murteeffannaa waan isin jijjiirteef haqamuu hin danda'u. Garuu kan Itoophiyaa sana yeroo sanitti yeroo hojjetamu dantaa isii ittiin guuttachuuf Eertiraanis ni barbaaddi. Lammaffaa immoo TPLFs uummata kana waan xiqqoo isii sirna duraa irra wayyaa maal itti mul'ifneet uummata akka Oromoo kana fa'aa gowwoomsinee tursiifna. Beeti piriyaambilii yookaan immoo seensuma artikilii wanna seera Itoophiyaa yoo laalte akkaataa Itoophiyaa bakka takkaatti tursiifnuuf kana goone jedha. Seensi isaa wannummaan isaan kana godhanuuf Itoophiyaa bakka takka tursiisanii nu saamuudha. Akeekni isaa ittiin saamichaa fi malee waan birootii miti soo jara hojjetateedha kan jedhu. Uummanni tokko nama barateerraa wanni inni eegu waan gaarii nu godhaa waan gaarii nu tolchaa keessattuu uummanni akka Oromoo uummanni cunqursaa baay'ee keessa ture kuni ilma ani kaleessa barnoota gahaan arganne ijoolleen tiyya har'a garuu ijoolleen kiyya baratanii jiru ilmaan kiyya barataniiru
ilmaan kiyya kan baratan kun ammoo mirga kiyyaaf naaf falmu mirga kiyya akka deebuu naa taasisu malee nan saaman jedhee herregata ilmaan isaa. Garuu sirnichi hoo maal barsiise? Ilmaan isaa kun kan baratan kun eessa dhaqan? Sirna kana keessatti hammataman. Sirnichi kun immoo maal barsiise? Saamicha barsiise. Sirnichi maal barsiise? Ajjeechaa barsiise. Sirnichi maal barsiise? Uummata biyyaa buqqisuu barsiise. Sirnichi maal barsiise? Uummataaf gara nyaattoo dhabuu barsiise. So aadaan uummata keenyaa ka gara nyaattootii fi ka dhugaa dubbachuu sunuyyuu sababa siyaasaa daangaa malee jeeqameera. Dubbiin ta'e saba siyaasaa dhimma siyaasaa qofa miti dhimma aadaallee tahaa jirte jechaadha. Aadaadhuma Oromoo akka silaa agartee namni dhugaa dubbatu dhugaan irra baay'een dubbatamu. Maaliif? Sirnichi daangaa malee kijiba waan ta'eef kijibdee bu'aa buufatta wanni jedhu kun waan jiruuf siyaasaadhuma siyaasa saayinsii irratti hundaa'ee hordofaan jiru. Siyaasaadhuma jite jechuudha. Jireenya hawaasa keenyaa amma yoo laalte obboleessatu obboleessa gana. Obboleettitu obboleettii gana. Biyya ambaa kanarraa namni mallaqa ergee biyya keessatti haadhaaf abbaa yookaan obboleeyyaniin ganame nama meeqa jira. Maaliif kun siyaasaa ta'ee osoo hin ta'in aadaan siyaasaa gubbaa san jirtu saamichaa fi kijiba irratti waan hundoofteef namni isa kaan waan arguuf maatii keessatti illee gadi habaqaalamaa jirti jechaadha. So rakkoon kun dhufiinsarraa kan ka'e nama warra siyaasaa keessa jiru baay'ee amanuun hin danda'amu. Maaliif? Walirraan tarkaanfatee walirra jedhee bu'aa buufachuu barbaada waan ta'eef miliyoonan immoo warra akkanaa kun lafa jira waan ta'eef sirna cunqursaa kana keessatti namoonni akkas godhan lakkoofsaan baay'ee miti garuu hagoon hin jiran jechuun hin danda'amu. Definitely ni jiran. Jiraachuullee qaban keessattuu immoo humna waraanaatii fi poolisii keessatti humni Itoophiyaan ittiin nama cunqursitee bulchitu kana waan ta'eef Oromoonni achi keessa jiran uummata ofiitirra harka qabuun daangaa malee barbaachisaadha. Gurbaa tokko argaa miidiyaalee biyya ambaa kanatti kan dubbatu Saamu'eel nama jedhamu. Komishinar Saamu'eel. Komishinar gurbaan sun amma waan inni godhe yoo inni dubbatu baay'ee dhugaa dubbii natti tola. Adamni Oromoodha akkana godhullee ni jira jechaadha. So warri liyyuu poolisii duraaniin jirtu amma warra gaachana sirnaa jedhan wallaalaa kan walitti qaban qofa yoo ta'an haa ta'u wallaalammaan sunu saba ofiirra harka qabuu danda'uu qaba. Maaliif? Humni cunqursaa bakki inni itti fayyadamu humna kanneeniin poolisatti fayyadama, waraanatti fayyadama, warra qawwee ittidha kanatti fayyadama. Warra qawwee ittidha kanaan uummata lafarraa buqqisan, warra qawwee ittidha kanaan uummata lafa ajjeesan. So warra achi keessa jiru keessattuu sirna cunqursaa kanaaf jiraachuuf achi keessa haa jiraatan malee uummata ofiitti qawwee qabuu dhabuu. Yeroo akka hidhamu namatti ergan karaa irraa jalladhu jedhee karaa irraa guri jedhee gorsuu humni waraanaa ammoo akka duratti jette san hin godha yoo ta'e ka godhuu danda'u yoo taate humni Oromoodhaaf falmu wajjii harka lafaa wajjalaatii wajji hojjechuun daangaa malee barbaachisaadha. Injifannoon kennallee yeroo san dhufuu danda'a. Maaliif? Akka sabaatitti keessaa dhalaan hojjenna jechaa wasan. Uummata Eertiraa kana yoo laalte mootummaa dargii kuffisuudhaaf wanni isaan godhan guddaan maal keessaa balaan hojjetan. Keessaa balaan hojjetanii mootummaa dargiidhaa jeneraalota isaanii jeneraala 13 keessa jeneraala 11 yeroo tokko gansiisan. This is a huge work. Hojii guddaadha kun. Jeneraala 13 keessa. Isa akkasii hojjechuu dandeenya. Hin dandeenya maaf hin dandeenyu tullee ilma namaati sammuu qabna mataa qabna miti maal. Aga jarri yaaduu hin dandamnu jechaadha. Waan ilmi namaa yaadu maraa yaaduu dandeenya. Garuu kata'ee maal xiyyeeffannoo kennatu bakka san hin jirre. Xiyyeeffannoon kenna injifachuu qabna. Injifachuuf immoo tooftaa kanatti gargaaramuu qabna. Addunyaan kun akkanatti moote kan jedhu san sirriitti irra yoo xiyyeeffannee hojjenne nuti uummata biraatii gadi miti. Infaakti Oromoon dandeettii guddaa qaban biyya san keessatti yoo agarte ta'e wal dorgii mararratti olmoos namni injifatu Oromoodha. Mana barnootaa akkanatti bade keessatti manuma barnootaa tokkotu ijoolleen fanniftu Oromoo keessaa baate jechuudha. Tokkichuma qofa keessattu. Namni laala gaama dubbee namni fakkeenyaaf namni akka kiyyaa hin danda'u iyyuu maaliif jedhe. Isaan ofitti isin dhiyeessan ta dura. Nama akka kiyyaa dhiisi. Warra akka Piroofeesar Mararaa Guddina. Warra hegereedhaaf dimokiraasiin waliin jiraachuu hin danda'ama jedhu iyyuu. Kaagartee mirgi uummanni Oromoo mirgi isaa murteeffatu jedhuu miti kan hin danda'ama jedhu iyyuu ofitti dhiyeessuun barbaadan waan isaan godhan argaa jirta. Nama akka kiyyaa dhiisi. Warra akka jaaldaa ulfaayyuu. Karaa nagahaatiin qabsoomuu uummata keenyaa fi mirgi uummanni haa kabajamu barbaanna jedhayyuu sochoosaan jiran argaa jirta. So it is impossible. Isaan bira seennaani kutatteetumaan danda'a Oromoo kana xiqqoo ofirraa dhiisee waa ofii bu'aa buufadhaa kan jedhu yoo jiraate malee hagasumara hojjechuu hin dandeettu. Jiraachuu hin danda'ata 100% wanna jechuu hin danda'u garuu namoota baay'ee akka malee xiqqoo ta'u. Because humni isaa xulu baay'ee si marsee jira jechaadha. Waliin haasa'uu dantaa karaayyuu hin qabdu jechuudha. Haala amma jiruun Itoophiyaa gulaaluu qabna jechaadha waan kanarraa dubbachuudhaaf.
Alamma jiruun yoo ka agartu taate mootummaa federaalaa warri ofiin jedhu kun ummatoota guutuudhaan addaan citeera. Tigraayin keessaa waa waraanallee walirra gaggeessaa turaniif deeggarsan qabu. Yoo qabaate illee namoota hagoodha. Muraasa. Baay'ee. Warra nafxanyaallee ofumaa qawwee ittidhee Oromoo ittiin ukkaamsinaa humna biraa ittiin ukkaamsinaa kan jedhu irraa kan ka'e har'a mootuu cinaa isaaniitiin wal falmaara. Yoo xiqqaatee naannoo isaaniitti jaalalan qabu. Yoo tarkaanfii guddaallee irra fudhachuu dadhaban jechuudha. Kana jechuun maal jechaadha? Humnoota murteessaa ta'an impaayirattii san keessaa humnoota sadii kan Oromootiif kan jira sadeenee yoo lakkoofne humni lama mootummaa kan Oromoos birayyuu hin jiru jechaadha. Ittuu dabalee Oromoo keessatti illee humni safalmuu jira. Mootummaan kun hundee hin qabu jechuudha. Isa bakka buune waanuma inni godhu goonaa yaadni jedhu waan amma nuti milkiidhaan arganne kana hundumaa fashaalsuudha jechaadha. Because yaadni isaa tokkichuma taanaan. Yoo yaadichi tokkuma ta'e. Amma yeroo baay'ee wannan dhaga'umaa inni Itoophiyaa itti fufsiisnaa sirumayyuu qoqqobbinee tolchinee bareechinee itti fufsiisnee warra jedhu haa jira jechaadha. Sirri. Kan qabsaa'aa turre kan uummanni keenya walakkaa isaa itti dhume Itoophiyaa ijaaruuf miti Itoophiyaa qoqqobuuf miti. Kan humni Abiyyi faan irratti wal falminullee karaan sun sirrii miti mirga uummata Oromoo hin fiduudha. So waan Abiyyi jedhu Jamaal jennaan Jamaaliif Abiyyi garaagarummaa hin qaban. Jamaal aangoo qabaachuu dhabuun mala Abiyyi immoo aangoo qabaachuu danda'a malee. So Jamaalii fi Abiyyi akka yaadaatti yaadni isaanii tokkichuma. Garaagarummaan isaa maalinni Abiyyi aangoo harkaa qaba humna waraanaa geejjuu danda'a diinagdee biyyattiidha dippiloomaasii biyya alaatti illee fayyadamee liqaallee alaa argachuu danda'a humna Jamaal hin qabne qabaachuu danda'a. But the difference kana yoon tahin kanarraa kan hafe yaadaan tokko taanaan boru ganama suuteen immoo walabummaadhaaf bilisummaaf qabsaa taanaan Jamaal boruu aangootti qabna dhufnaan suuteen illee ni adamsa. Akkuma har'a Abiyyi adamsa jechaadha. Big problem. Lammaffaa Abiyyi wanni nuti irratti baay'ee bobbaanee falmaa turree fi yaada dantaa Oromoo guutuu otoo hin tahin yaada sirna nafxanyaa guutuu warra uummata Oromoo saamu warra uummata Oromoo ajjeesu wajjin hojjeteet rakkoo keenya furuu dhiisee warra biraatiif dantaa isaanii eegaa jiraadha. Yaaduma wal fakkaatuun ammas Jamaal dhufe yookaan suuteen dhufe eeyyee kaleessa Abiyyi akkasitti isaa wajji walii tumsee jira kanaafuu anillee hojii tumsaa gaafa jedhe yaadaan garaagarummaa hin qabnu jechaadha naaf Abiyyi. Bakkuma aangoo isaan irra jiraachuu qofatu garaagarummaa qaba malee. So sabni keenya yaada irratti hundaa'ee waa tokko falmuu waa tokko deeggaruu qabaa jechaadha. So yaaduma wal fakkaatuun humna ooradii lafa bu'uu gahe lafa bu'uu dhiise ka dantaa ka uummanni martuu harka jalaa guurate isa achi balleessuu dhiise qalbii ofii hire diina biraa immoo ofuma isaatii deeggare ofii fi tumsee fi koottaa deebi'aa isinii wajji hojjechuu dandeenya jedhee biyya ofiitti as deebisuun akkuma isaan tasgabbii argatanuu mooraalii hamilee argatanuu gochuun I think tooftaa dogoggora guddaa na fakkaata akka kiyyatti jechaadha. Nuyi kana laalime waggaa 7 dabre kana warri kun silayyuu dhiiga keenya xuuxaa ture waggaa 27. Warri kun ammootu amma dabareen keenya surreeyyuu dhachuu nuti isin barsiise nyaatayyuu godhachuu nuti isin barsiise waa takkayyuu hin beektanii yeroon keenya dhufee jira namichi kun waggaa 1,000 nugusanuu haa ta'u jedhanii isinis qawwee itti dhee warra nutti duulaa bahe. Duuluu bira taree lafa Oromoo kana keessatti jeequmsa meeqaa oofanii ilma Oromoo albee irra kaa'anii akka hoolaa akka re'ee akka sangaa basmaam jedhanii warra gorra'u. Warra har'allee ijjeteen naannoo agarru 7 1 2 dura Wallagga keessa seenee uummata Oromoo iddaan buqqise. Nu hunda buqqisuu deeman. Dhaadannoon isaanii maalin? Minilik kaleessa dogoggora hojjete. Dogoggorri inni hojjete Oromoo fixuu dhabuudha. Otoo akka Native Americans, Native Red India inni lafarraa xuruuree jiraate gaafiin Oromoo irra kaafte kun hin ka'u. Dogoggora isaasan ni sirreessinaa. Hegereedhaaf gaafa aangootti ni xuruurraa lafarraa balleessinaa jedha. Humna akkasii kanaa wajji hojjetumsitee wanti itti fiddu waan guddaa jiru natti fakkaatu. Innis kaawwasaa qaba atis kaawwasaa ka'ee qabdaa. Innis warra itti qabsaa'u irratti haa qabsaa'u ati immoo ofii kan keetii qabsaa'uu qabda jechaadha.